haqni dhokate haa ba'u. Qananii addunyaa haqa isittu dhokate, dhiiga isittu dhokate deebii hatattamaa barbaanna nuti. Akka ummata Oromootti illee deebii barbaanna. Akka dhalattuu ummata Oromoota akkattis deebii barbaada. Akkasumallee akka mirga dubartootaattis, akka dubartii takkaattis, akka obboleettii xiyyaattis deebii gahaa barbaada. Dur akka nu beeynutti qaamni seeraa marrajaa xiqqishuu wahii yoo kan argatu taate yookiin immoo homa yakka san ibsu muraasa yoo kan argatu taate waan ajaa'ibaa qorateetiniin irra gahee baasee haqa ummataa takka gadi baasa. Amma immoo haqa badhee jiru kan namni ija qabu miti ballaan argu. Miidiyaa kanarra osoo deemu hintala hidhiin isii uleen reebamurraa kakaate hidhiin babbaqayxee ijji isiitu ni gartee hin beeyne dubartoonni. Hin beeka dubartii namni ta'e kamilleen dhahaan akkasii dhahaa eenyu akkasiin nama dhahaa yoo akkamiin nama dhahan gadaannisa akkasiiti wallaahi wa billaahi dhalaan hin beeyne jirtu keessaahu dhalaan heerumte namni hin beeyne jiru dhahaan akkasii sun dhahaa eenyuti jechuudha. Nama akkanatti afaan isaa babbaqaqee jiru osoo ragaa hagana ga'u harkaa qabanii akkamitti hayxi mucattii tanaa dhokatteetiniin haati isii imimmaanii miti dhiiga boohaa bargitee takka namarraa du'uun homaa rakkoo hin qabu ilmi namaa martuun du'aati. Laakiin hayxi namaa hoo dhokachuu dhiini namaa hoo dhiiga saree hanqachuu maalidha inni? Naan galle maalidha? Deebii barbaanna nuti. Hayxi mucattii dhokatteetiniin haa baatu namni mucattii tan akkana godhe seeratti haa dhihaatu. Kabiraa immoo abbaan tiiktooka mucattii tanaa harkaa qabu kun eenyudha inni? Innuu seeraan gaafatamuu qaba. Maaliif seeraan gaafatamuu qaba jettee nan jedha. Marrajaa hagana ga'u, ragaa hagana ga'u osoo harkaa qabu mana murtiitti dhiheessee manni murtii osoo ragaa kana argu yakkamaa seeraaf dhiheessuu dideetiniin bira dabreemoo ajandaa barbaacha ummata irratti gadhiisa. Tiiktookii miti bakki inni irra gadhiisuu qabu. Mana murtii dhaqeetiniin yoo manni murtii dhuguma osoo ragaa hagana ga'u haadhaa fi abbaan maatiin isii harkaa qabu osoo ummanni Oromoo kulliin ragaa hagana ga'u ija isaatiin argu yakkamaa kana seeraaf dhiheessee dhiiga hintala tanaa baasuu kadidu taate nu martinuu haga balbala mana keenya nu gahaniitiin mana keenyatti dhiini keenya dhiiga saree ta'u hin eeynu. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa wanni hedduu nama yaachisu maal akka ta'e beeytani? Dubartii ta'uu fi dubartii dhaluudha. Dubartii ta'uu fi dubartii dhaluudha. Maaltu akka hin dhufneef qoy mirgi dubartii eessa jirasi? Eessa jira seerri qoy eenyutu nuuf falmatame? Maaltu akka hin dhufneef intala waggaa 7 namichaa waggaa 80 waggaa 40 gudeedee ajjeesee ol iyyannaa himate waan inni maatii bulchuuf namni hedduun irratti hir'atuuf higbaanyii haa gaafatu. Seera akkamiiti? Addunyaan bar seera du'aan nama adabuu qabdi. Dhiisi nuti amma Saudi Arabiyaa Ameerikaan mataan isii seera du'aan adabuu qabdi. United Kingdom akkasi, Kanaadaan akkasi biyyoonni addunyaa martinuu du'aan ni adabu. Keessaahuu nama mirga dubartiitti bu'e jechuudha. Maalidha hagana bara nuti? Bara maraanii ajjeefamte, ebaluu ajjeefamte, waan akka isinii himu maatiin jechuudha. Dubartiin takka keessaahuu ummanni keenya na dhaggeeffadhaa wallaahi waan kana. Dubartiin takka ani miidhamee jettee gaafa isinii dhufte wallaahi billaahi osoo du'iin intala teessanii gahaafi. Akkanumatti lafaa kaatee dubartii waan himattu. Intalti durbaa wallaahi akkanuma lafaa kaatee waan himattu. Sagaltumamtee sagal baqaayfamtee osoo atiin argin wayita mataa isiirra koree dadhabdee jette gadi baatee himatti. Gaafa gadi baatee himattu immoo du'uu heddii beeki. Yaa nama dhalaa qabdu, yaa nama obboleettii qabdu, gaafa obboleettiin ta'e yookiin intalti ta'e dhuftee sitti himatte dhalaan himatumamtii deemi bultii ta'e jabeeffadhuu dura intalti sun qabrii balbala qabrii akka ishiin jirtu beeki. Yamirreen na'u. Numartuu dubartiidha. Akkanumatti lafaa kaatee himattu. Akkanumatti lafaa kaatee dubartiin bultii isirratti wanni hin kaaftu yoo nama tokko ta'een alatti jechuudha. Waan jedhu.